daawwattoota Oromoo akkam jirtan har'aan tana bakki irraa isin dubbisaa jirru kun James Griffin Stadium magaalaa St. Paul Minnesota irraa bakka Osfaanaan bara 20ffaadhaa eega jalqabee itti kabajatu keessa bara 1996tti Oromo Sports Federation of North America jechuudhaan magaalaa Torontootti ijaaramee har'aan tana ana wajjin warra Oromo Sports Federation of North America ijaaran keessa hangafa kan ta'e obbo Ashiqoodhaatu jira maquma isaa Qosaadhaatiin wanni hin dhufillee warri gandaa hundinuu beekuuf yaabdu maqaan isaati haa ta'u immoo sanumaan waan beeytaniif afeerraa Oromoo TVtiin bakka sanatti dhiyaachuu keetiif Ashiqoo fayyaa ta'e. Dhugaadha Abbo Abduu Jaliil maqaa Oromoo TV Minisootaatti waatii kana qopheessuu guyyaa kana mirga kana naa kennu keetiif hedduu galatoomii jira. Tole obbo Ashiqoo mee akkaataa itti Osfaanaan silaa gaafa isin jalqabdan isinitu beekaa nurra caalaa isinitu keessa ture akkaataa itti jalqabdan yoo daawwattoota Oromoo TV'dhaatiif ibsitaniin barbaadamee nuuf ibsi. Gaarii dhagaa Osfaanaa dura wannin Osfaanaa jechuun Oromo Soccer Federation North America dha abbreviation isaa gizee beekamu. Alammadaa immoo Osfaanaan kophaa isaa Osfaanaa ta'uu hin danda'u yoo kilaboonni isa dura hin jiraanne. Akka dhugaatti yoo kana gaafattu ta'e Osfaanaa dura kubbaa North America keessatti kilaba Oromiyaa Soccer Team kaja'amuu fi akkanumatti aduu birraa kilaba jiru Osfaanaa illee itti hidhee waliin North America keessatti akka kilaba Oromoo ka'uume dhugaadha krediitii lubbuutiif kennu osoo hin taane ana jechuun hin danda'a. Osfaanaa akkamii uumame waan jedhurraa Osfaanaan egaa kilabni akka Oromiyaa Soccer Team uumame toornamentii akka Mandeellaatii fi toornamentii akka Soomaaliyaa magaalaa Torontoo keessatti eegaa qophii goonee taphannee boodatti nuti ummanni Oromoo namuu gadi hin jiru waan jennuun mataa kiyyaan ka'ee ummata garii North America keessa warra kilaboota wajjin qunnamtii qabu obboleessa kiyya kaniin gizee cufaa umrii isaa irraanfachuu hin dandeenya akka obbe Eliyaas Ibsaa anaaf innin waan Osfaanaa jedhu kana irra hojjannee 1996 toornamentii Osfaanaa eegalleen jira. Tole obbo Ashiqoo waan gaariidha nuuf himte waan gama duubaa namni hedduun yaadachuu qabu keessa warri zamana jalqabaa san jalqabe gariin isaaniillee ni akhiramanii waan isaaniillee jettu qabaachuu kennu mala rabbi rahmataa godhuu fi akkasumatti immoo bara 20 guutuu eega akkasitti wanni isin jalqabdan san har'aan tana bakka geesse qabdi oguu kana laaltu maaltu sitti dhaga'ama daawwattoota keenyaaf akka himtuun barbaada. Fayyaade Abbo Abduu Jaliil ilmoon takka ta duraa gizee jaartii fuudhee sanbooda rabbiin ilmoon barakaa kenneef akkaataa itti guddifatu ilmoo isaa isarra jirti dhugaadha. Gaafa nuti Osfaanaa kana eegallu kilaboonni akkanatti hedduu hin turre. Fakkeenyaaf nuti gizee kilaba kana eegallu anaaf Eliyaas Ibsaa obboleessa kiyyaa kaniin akka gaariitti kabajaa guddaa kennuuf anaaf innin gizee fundraisingii kilaba Oromo Soccer Tournament irratti na argamuun waan inni isa gaafadhoo ka jiraatu ta'e Eliyaas ati Ameerikaa irraa dhufteeti kilaboota yoo jiraatte asitti naa fidiiti toornamentii goonaa jedhee gizeen isa gaafadhu osoo dadhabee hin jenne osoo hin rafne deemee as deebi'ee kilaba Minisootaa irraa Atlaantaa irraa Siyaatil irraa qopheessee deebisaa naa kennee akkasumatti anis gama kiyyaan kilaba kiyyaa Toast kaja'amu Toronto Oromiyaa Soccer Team fi bakkalcha kaja'amu fakkeenyaaf kilaba Ottawaati. Kilaba Ottawaa kana kagaggeessuu ture obbo Abdullaahi Addiibee jedhama. Kilaba Madda Walaabuu kaja'amu Siyaatil irraa
ربي رحمة أقول في أبو سخية أبو أحمد وأبو جامع أكسمت همزة باشاتي في إلياس إبساتي كلاب شنين إيجاليتي تربال لما جزيها في كلابنين نورا تكاتي وانجون تربال لما خيستي كلاب أكا أودا من سكاربرو تورونتو را إفتي ديسون كلاب جهاني إيجالي الرانتنا عبد الجليل الدوغلة توميتي المون في جزء أبان تجاجلي كراسيسي بكانجي يونيفرسيتي في تيفي دكتورة تيف قمتشو مالي والنبراخة تلقي فمخنفة كاتون سعودي الدوغلة توماني سنجا المان أورمو شفا خوان نبون سيسو نتيس ونين أصفانا تجل كبني كبا أورمو تقونف دريس أبي خيس التيس نما كبا تبتشو تري جبودي التيس تبتشو تري أكسمت تجزي نزلوفيس 1989 أن أمارا فين إلى بوسطن في قناة شوفا ديمية تبتشو تري إفبو خيس ديميتين سانو إن يوجد غودين جرا وانين بيخو كبا دا بوليتيكامي مياران تنخيون وانين دندوتي نمو خير نمو تقوتو بوليتيكات وسيقلات مالي في نقوني وانجا ورائن ونخن ايقلي كرومو درجة قدار رجرا اتهاففا نمو نتيسان بودا جرا اكنمت تاجرا كنجا حاجات نتي أران ترى اللي يقول كأما خيس لالو نمو ماران ترى تبتو فكات يقول سلا درية تنا خيس سيقلك كيسي فيادي ويسميني لاتا نمينيتي لغادا نتي زمنين نتكبات بنو فخاما والدبا زمنين نتكبات بنو كبا في تبنا نتي براكتسين نتقول قوية تسعة رفالا جولين أما تقو ونور ولا لافتوف واحد تو جلد يمني سنيتو تقو شيبي الرئيسان على باس ملي أما اللي نتي ونفين كبات بني نعم ناشنال تيم أورمو أومو سونتاني نما خين يخاب بيعلا جروشفا بكتكت ولي فيني هفورو ولي بافني سوتو ماني أكما ونخنا كلاب شني نيجر لتي هريان غافر فتيس تكاني قليلا فينتا بانا أنجا نجاري ده دمرتي دامسي وردا وتوف أكسمت اللي كلابات كوبا ميلا خان أران تناس جيراني في خمبو فلدر أمامني في اللي قرتي دامسي خان تجرا جوني مالا سنين دو غرو ورا غافجل كباسن كيسة أركات الرخيصة وركا سالا قلمو فادان أركا ورب رحمة أقولو في مودي فادان ياددا أرانتنا مجا ورا من سوتر تورنتو كان خيسا أرانتنا ورا نبرنجر دوري موسى تلين نبرنجرو ورا لآخر مني أكسمتي همزة باشادا ورا بتر مكاتو يتخيسا ورا آخر من رب رحمة أقولو في تبتي وجي جريكا سكاسي سندنو غافة سنت مرنو تان إسني وجه تولي جاني قدان سنتو أرانتنا بكتانا جي المان ورمودا كوما لكاهم مقالة الخيسة ولدت دفاني جراني دمين رتقا نامسي ورا نرداوة فاتو كلابوت خبا ورا فلدرا ومومي في اللي كبدو مالكتي سنفنش الراسي خلنا قالتهم أبلي سخية وانين جو كبان وني تجاري كبان لبو خيد بيتشا في متخطبتو كباتنا قديسوف نوتي المان أورمو جتشون بنين سامت أورمو جتشون نما جالت نما سري سار راخي نما بلشو كباتنا خيستيس أكسمتي وانين أنتام سخنو فدو خجراتو تيه أبليين خينيا خيرات النيفي خنوتي دلي هدو تجرا إسان خنا فتي قبني كباتنا خيس ليني مكا خينيا خنا أورما تينيتنا جبيسني إسانس في إداني بكا أما جرو خنا الراد دران أكا جرو أكا ديمنو دوغا والله يا عبدي قارين كبا أمة براتي سكاي في إدانو سني أجتي فدريشن وني وني تكن أمس خني خنو كبوف نتو فدريشن وني أمنيف فدريشن مالك الإمة تبغى سونتاني عن دوغان دي ما بكا خنتي فدريشن وني لفخيني فأنا في الياس إبسا لوجو أصفانا جو غافر كتبني لفخيني فدريشن في دندي كلابو تجري تبتوت المان أورومو خاطفو هندن دنيا إفراغ تكيتا في هوتيلا في خنا خفلو هندن دنيا أكيد فدريشن وانا كنا إنسان غرغارو دندو في كوبيسين مالي فدريشن نما برا سبونسر غوري تورنمنت تيجو غورغوري نير لما مالي أكهفو في متي
خنافو اتيادا بلينخيا والنخن وان المان أوروموتي خيتيمي قيامتي خنو شوفا جنين وشفتنو حركتك كان وانا خنا كجبيسو كبنون تام سيسني خنا رتي نسني hedduu galatoomii tan duraa yeroo gabaabduu tana keessatti atilleen yeroo silaa qophootetti osoo hin ta'in yeroo gabaabduu tana keessatti bakka kanatti nu dhiyaattee tola nuun jettee waan federeeshina Oromoo kan ispoortiidhaa kan Ameerikaa bitaa kanarraa waa dubbachuu keetiif hedduu fayyaadee galatoom. hedduu galatoom Abduu Jaliil akkanumatti itti fufee obboleessa kiyya jabaadhooti. Thank you very much. daawwattoota Oromoo TV har'aan tan Osfaanaan bara 20 qaba. bara 20 san keessa bara 16 Oromoo TV'n waan deemaa jiru kan garagaraa asirraa isiniif dabarsaati bahee har'aan tana eegaa Oromoo TV'n jalqabee bara 16 guutuudha jechuudha. bakki irraa mul'atan asii jechuudha. bakki waa tapha deemuus haa ta'u ilmaan keessanillee irraa laaltan asii jechuudha. bakki seenaa dhokattellee irraa arguutti dandeessan asii jechuudha. seenaa ammaan tana dhaloonni haareenni yeroo ammaan tana quban qabne kan waa'ee Osfaanaa akkaataatti dhufee kanallee bakki irraa arguu dandeessan bakka tanaa jechuudha. gaa Oromoo TV'nis haala ammaan tana jiruu fi kan fuuldura jiraatullee akkasumatti itti fufiinsaan isin gammachiisuudhaaf jiraata waan jiru hunda isiniif argamsiisuudhaaf jiraata. nu daawwachuu keessaniif hedduu galatooma. kanumaa wajjin waliin takkataniin isiniif ibsuu barbaadu guyyaa Khamisa Ogosta 4 yookiin immoo Hagayya 4 Oromoo TV'n akkasumattis walliftoota Oromoodhaa keessa hangafa Afandisiyoodhaatii wajjin walta'iinsaan waliigaltee Osfaanaadhaatii wajjin Marriott City Center Minneapolis Downtownitti agarsiisa guddaa godhuudhaaf jiraata. agarsiisa sanirraa dhuftanii qooda fudhattanii Afandisiyoodhaan leejendii Oromoon qabdu keessaa tokko akka cinaa dhaabbattan isin hafeerra. Oromoo TV'dhaas cinaa dhaabbachuudha. Oromoo TV cinaa dhaabbachuu jechuun if cinaa dhaabbachuudha. maaliif Oromoo TV'n bakka isin irraa calaleexanii kanaafuu nu daawwachuu keessaniif galatooma fayyadaa itti fufa. beeksisaa maalummaa abdii bilisummaa jibbaa roorrisaadhaa ibsaa walabummaa tiksaa qabsoo Oromoo deebisaa tokkummaa tumsaa sagalee Oromoo kan diddaa gabrummaa diigaa kaayyoo bittaa tarkaanfii diinummaa lammii dadammaqsaa hubachiisaa eenyummaa hawwaa diimokiraasii farra olaantummaa har'as borissi abdiin Oromummaa. Dia Kotota, dia Bandura, Kasawan Ilmangke, Regam Kesatan Jami Ora.